Fayyamtoota daawwattoota keenya kun sagantaa Barkoo Miidiyaati. Sagantaa Barkoo Miidiyaa waa'ee gartee hogbarruuti. Hogbarruun Oromoo akkamitti eegaltee hogbarruu duraa'uu barruun akkamitti eegaltee waan jiru irraa kaafneeti yaa tokko isin kannine gama sagantaa itti aanu waa'ee gartee badhaasa barruudhaa kan dhiyootan jechuuti qo'annoo fi qorannoo Oromoodhaa kan itti dabarra. Qeeqa sanii dabruun dura barruun qubeen amma ittiin barreessinu kun qubee Oromoon ittiin barreessu kun eessirraa dhufee hajuu laalla. Qubeen kun jalqaba hayyoonni Oromoodhaa tattaaffii godhan hedduu jira. Isaan keessaa Sheebba Keessa Baloo hayyuu jalqabaati. Tattaaffii godheen sabni guddaan kun qubee afaan isaa dhabee taa'uun qabu jedhee qubee afaan Arabaatiitti ilaalee qubeen afaan Arabaatis afaan Oromootiif akka hin taane argee qubeen afaan Arabaa waan hin taane jecha qubee biraa baasuun qaba jedhee qubee haaraa uume. Sheebba Keessa Baloo jechuudha. Qubee haaraa uume qubee saniin fayyadamaa darasootaa fi namoota adda addaa barsiisaa ture. Namoota hedduu. Darasoota inni barsiisaa keessaa tokko Sheek Mahammad Rashaadi. Sheek Mahammad Rashaad hayyuu qubee afaan Oromoo kana amma fayyadamnu kana isaatu kalaqee dandeenya jechuudha. Qubee inni irraa kalaqee qubee laatiin irraa afaan Oromootiif akka ta'utti qubee dabalataatti uume qubee dachaatti uume akka afaan Oromootiif ta'utti laale. Lafa kaayee jechuudha. Qubee afaan Oromoo dheeraa fi gabaabaa akka laatiin afaan Ingiliffaa afaan biraa laatiin irraa fudhatanitti addunyaarra afaan hedduun qubee laatiin fayyadamanii afaan Oromoo maaliif qubee san hin fayyadamne jee qubeen biraa qubee afaan Arabaatis wal ilaaluu ta'uu diddee qubeen silaawota saabaa ta'a Amaaranya tagiistuun hin taatu akkasitti qubee tana tolchee jechuudha. Kitaaba ittiin barreesse eega tolchee booda. Qubee tanaan eega namoota barsiisee waa hedduutti mulee booda furaa afaan Oromoo hajuu kitaaba ittiin barreesse kitaabni isaa qubuma naafeeti baranne tanaan barraa'ee jira jechuudha. Qubee xiqqaa tokko tokko keessaa hambisan malee warri biiroo barnoota Oromiyaa. Kanaaf abbaan qubee afaan Oromoo qubee amma ittiin fayyadamnu kun Sheek Mahammad Rashaad ta'uun waan gartee namni seenaa wal ta'uu danda'u miti jechuudha. Akka aduuttiifti ni mul'atti jechuudha. Kajaallee miti. Khabiraa Dr. Hayilee Fidaa nama siyaasaati. Siyaasaa gartee keessa ture. Siyaasaa mormaa osoo hin ta'in siyaasaa bulchiinsa yeroo sanii keessa illee nama ture. Mootummaa wajjin nama ture. Qubeen inni itti fayyadamu ture biyya barattoota gartee diyaaspooraa Itoophiyaa biyya alaa jiranitti illee wanni inni itti himaa ture. Qubee gi'iiziin akka afaan Oromoo fayyadaman himaafii ture yaalaa ture. Laatiin fayyadamuun ture hundoofneef turte. Eega gartee Dr. Sheek Mahammad Rashaad qubeen kanaatu Oromoof ta'a jee waan kana gartee namoota biraatiifis himee namas ittiin barsiisee waayileensa hedduutti barsiisee booda Dr. Hayilee Fidaa namoota wajjin qunnamee arkee qubee laatiin san fayyadamee barreessee jechuudha kitaaba hirmaata dubbii hajuu. Kitaaba san ilaaluu dandeessanii ni jira. Kitaaba san irratti wanni qubee gartee ammaan tana fayyadamnu kana Dr. Hayilee Fidaa akkan uumin nama agarsiiftuu jira. Maali yoo jettan qubeen dachaa keessa hin jirtu. Qubeen amma fayyadamnu dachaa tokko keessa jirtu. Akkaataa inni itti fayyadamuu ture gubbarratti gartee hariiqaa godhuudhaan akkaataa biraatti fayyadamuu ture jechuudha. Qubee amma fayyadamu kana qubee dachaatii wajjin kaayee kan lafa kaayee Dr. Sheek Mahammad Rashaad Abdullee jechuudha. Hayyuu guddaa gaara tulluu aadaaf seenaa teetu waara ifa baasuu feenaa. Gaaxxee nuuf qixxeessaa dhalootaan qaruuf qubee Oromoon silaa hiyyeessa tuffiin alagaan guggubee. Laatiin qortee tolchite qubee qubatti ilaalaa qaanfiidhaas nu oolchite gubannes ilaalaalaa. Gaafa sayyoonni mugee saba sammuu hadoochee nafxanyaan dhiiga dhugee ajjeesa lammii gadoochee. Maaliin nama hanqannee roorroo jalatti cabnee bullee osoo hin barfanne alagaa boombii rabnee. Saba bilisa baafna sabboonummaa yoo kaane gabroomsaas firraa kaafna tokkummaa walii taanee. Barmootaaf haa bobbaanu bobbaa dhaloota hegeree wallalarraa haa bobbaanu baruudhaaf namuu jarjaree jechuun gochaan dhaadate dhaadannoo hojiif ragaa waan hojjetu yaadate gara gaggalchuuf dhagaa. Dhiiroo eeysaa hin hela waa helaan boruuf qaru onneetu na bilbila obsi qoomaan taru.
rogdanii sabbaa dhiiraa siitu nuuf fakkeenya beekumsaan sammuun diriira barree barruudhaan keenya. Gariin dho'isuu dhabadha seenaa ta'e awwaalee irra utaaluuf jedha dharaan maqaa kee haalee. Hojiin kalee hojjette saba keetiif gumaata sadoonumaaf lagatte barbaaduuf jecha furmaata. Dr. Shimaa Warashaa Abdullee nama gartee gahee isaa xiqqeessuu qabnu miti. Nama gahee isaa gartee nuti xiqqeessinu illee xiqqeessuu hin dandeenyu miti. Kitaaban hedduutu kan maxxanfamiin kaa'amee jira kitaabni isaa barreessee kaa'ee jira. Nama gartee roga hundaan roga amantiitiin roga aartiitiin gaazexeessaadhaa gaazexeessummaadhaan nama reediyoo yeroo jalqabaatiif reediyoo gartee hundeessee afaan oromootiin hojjechaa ture. Nama gartee waan adda addaa walaloo barreessaa ture. Nama gartee aartiitii nama quraana afaan oromootti hiikee gama amantiitiinis kitaaban biraallee nama hiikee nama gartee roga hundaan nama kakaasu ture. Nama addaa ture kaka'umsaatis rabbi rahmataa godhuu fi Shee Bakrii Saphalootii fi isaati rabbi rahmataa godhu. Kanaaf qooda Shee Bakrii Saphaloo akka jirutti badhaasni kan nama sun Shee Bakrii Saphalootiif kan malu ta'uusaa namni hunduu ni hubata. Abbaadha jechuudha Shee Bakrii Saphaloo. Dr. Shimaa Warashaa immoo akkamitti badhaasa san keessa hafuu danda'e waan jiru kun waan walirra nama ilaalchisu waan laaluu qabnu jechuudha. Instituutiin qorannoo Oromoo instituutii eenyu ta'eeti abbaa qubee ammatti fayyadamu jirru kana dhiisee badhaasa keessaa baasee kajuu waan gartee namni hunduu irra laaluu qabu. Waan uummanni hundi dubbachuu qabu dubbannaa jechuun uummanni keenya dubbachuu qaba kana. Nam tokkoon waan kana sababa ta'ee yoo jennee ilaalle numaa sababa ta'e akkamitti sababa taanee seenaa isaa tana ifa baasuu irratti seenaa isaa tana mul'isuu irratti dura deemnee hojiilee nuti hojjennee gahaa miti jechuudha. Kanaaf seenaan isaa dhokatee jechuudha. Badhaasni Dr. Hayilee Fidaatiif kennamee Dr. Shimaa Warashaatiif kennamuu dhabuun waan walirra nama ilaalchisu waan lagummaa nama agarsiisu waan gartee seenaa wal saamuu nama agarsiisu. Seenaan ammoo seenaa miti. Gartee waan takka dalaguu dhabdee gaafa sirraa haftee ammaan tana akka nama dalageetti barreeffachuu qoftiin seenaa ta'een gootu. Akkasitti beeksifachuun akkasitti mul'ifachuun qoftiin seenaa ta'een gootu. Seenaan waan kalee dabaree seenaan tolaasitti nooltu waan kalee dalaydee yoo kalee nama dura bobbaatee nama dura dalaydee seenaan akkasii qayyise. Kalee ammoo nama booda haftee ammaan tana seenaatti duraan jireettee ifimuun waan faayidaa qabu miti. Uummata Oromootiifis hegeree Oromootiifis tokkummaa Oromootiifis waa hundumaafuu dhugaa fi haqa qabannee seenaa sirrii san dhalootaaf lafa kaayaa dhaloota barsiisaa waliin deemuun dirqama taatiin ja'a. Gaara gaarummaa tultee qubee dhalootaa qoruu qubumaan qubee kuultee qubee dachaa sororuu. Sagalee bakka dhabe qubee alagaa keessaa siituu dhaloota qabe dabaan seenaa dhameessaa. Ragaadhaan lafaa qabna qubeef sumaatu abbaa akkamiin tiisuu dadhabna uuda dhalootaaf tabbaa. Akkamiin tiisuu dadhabna uuda dhalootaaf tabbaa. Mayxuu meetinuuf maddaa burqaa kee waraabbachaa hayyuun hoggalle addaa suuta deema dhaabbachaa. Gaddu lammiidhaaf gaddaa rakkoo meeqa baadhachaa gammoojjis deemu baddaa sinqiif hidda haadhachaa. Biyya jaalatu dhiisee biyya ambaatiin qaaree horkaan kafana jiise boqonnaas dhabee daaree. Gamtaan ummata jaara lagaanis addan baasu barayyuu barruu waara burqaan dhaloonni yaasu. Quraana rabbii hiitee afaan oromootiin baasaa xurii wallaalaa dhiixee sammuurraa dhukkee kaasaa. Akka raadiyoof ta'u afaan keenya beeksiftee guddachuuf akka ta'u walaloo nu eeysifte. Akka raadiyoof ta'u afaan keenya beeksiftee guddachuuf akka ta'u walaloo nu eeysifte. Eenyuutu siin madaala abbaa keetaatu malee hundinuu nu maqaala silaa si da'ee kalee. Rabbiitu sinuuf kenne kaasa akka unannu qeeballee ammin jenne alagaas hin gunannu. Qeeballee ammin jenne alagaas hin gunannu.